dhugaa dubbachuu fi sarbamni mirga dhala namaa Itoophiyaa keessatti hedduu kan yaachisaa ta'ee hedduu dhugaa dubbachuuf waa'een ilmi namaa kun harka ishee biyya Itoophiyaa jedhamtu sana keessatti dhugaa dubbachuu fi dhalli namaa akka harka ishee ilaalamu jiru tokkotti akka qoosaa takkatti akka waan takkatti waan faayidaa hin qabne takkatti ilaalamuu eegalee jira jechuudha. Uummata keenya amma yeroo amma keessa jiru kanatti yookaan ilmaan yookaan ilmi gartee namaa kun yakka takkaan malee akkanumatti ajjeefamuun jaartiin takka yookaan namni guddaan takka yookaan jaarsi tokko yakka malee rakkoo takka malee namni ajjeefamuun yoo seera dhiyaate seeraan qoratama. Akkanumatti ofirraa nama ajjeesuu jechuun hedduu dhugaa dubbachuuf hedduu biyya gara isiin itti deemu jirtu nuuf galuutti hin jiru waaqumamaa dhugaa dubbachuuf hedduu kan nama yaachisu ta'a. Waa'ee dhiyeenya kanaa shawaa roobii gara hundaa gartee haadha ilmaan teessantu ilmaan abaaboo nyaachiftaa ilma keetiitu abaaboo keessa jira ilma abaaboo keessatti nu baaftee isi jedhamee akkasitti jiru suukanneessaadhaan ajjeefamte san jechuun hedduu kana madda gaamu dhugaa dubbachuuf mana hidhaa galanii mana hidhaa keessaa baafamanii ajjeefamuun waan deeggarta jechuun abbaan fedhe waan fedhe deeggaruu qaba. Abbaan fedhe waan fedhe deeggaruu mirga isaati. So ati yoo feete obboleeyyan lamaanuu dhaabaaf adda deeggaruun tokko yoo abaaboo deeggaree tokko mootummaa deeggaree hin jira. Maaliif hin jirre? Namni dhaabaaf feete deeggaruun mirga kan keeti. Namni dhaabatee inni jallaan nu deeggari jedhee si dirqu jechuun walaa sun dhugaa dubbachuuf hedduu nama gaddisiisa. Akkas isin hin jaa kabajamtoota kennaa kun amma maaliif wanni akkasii kun ta'an haati namaa gisee akkanatti biyya Itoophiyaa tana keessatti duutu ajjeefamtu karaa gartee suukanneessaadhaan gisee rasaasaan dhaamtee ajjeefamtu hedduu takka nama dhagama. Hedduu takka dhugaa dubbachuu fi wanni Itoophiyaa keessaa kun hedduu kan nama yaachisu. Nafseen namaa rakkishee jira. Haalli namitti deemu jiru rakkishuu jira. Biyya tana keessatti namni akka waan laaftuu takkatti ilaalamuu eegaleeti jira. Maaliif gama kaanii sabaaf sablammoonni kunis gama kaanii walitti duulee rakkoo walirra geessu jira. Wal baqachiisee waraanaan maaliin namuu kama walitti yaadu malee kan waliif yaadu hin agartu jechuudha. Uummata kiyya kabajamoo dhugaa dubbachuu fi nu amma nama Itoophiyaa keessa jiraattee namaaf yaadu. Inni nan jira jee yaadu. Kan namatti yaadu malee. Akkas isin hin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenyaa dubbiin Itoophiyaa tun hedduu afaan wallaalchiftee jirti. Kanumaan oduun kiyya karraa qabaddee dhufe kanumaan goolaba. Akka jiraattonnii fi firoottan namoota yakki kun irratti raawwatame jedhamee VOF manitti ta'een kun kan raawwate wixata darbeedha. Jiraattonni kun humnoonni raayyaa ittisa biyyaa kan buufata waraanaa Soogiddoo jedhamu naannoo Gandagarrii aanaa Bosat qubatan roobi darbee jiraattota keessaa namoota waraana bilisummaa Oromoo deeggartuu jechaan shakkanii erga to'annoo jala oolchanii booda yakkicha irratti raawwachuu dubbatu. Namoota yakka kanaan miidhaan irra ga'e jedhame sadeen keessaa tokko ta'uu isaanii kan himame Aadde Kuulee Hawaasiif miseensa maatii kan ta'an garuu sababa rakkoo nageenyaa maqaa isaanii akka hiramu kan hin feene jiraataan aanaa Boosat akkas jedhu. Boruu Baqqalaa Garbii jaama tokko micaanii maatuma achiiti garuu magaalaa jiraata maatiin isaanii achi jiru maasarree achi qabaa maatii bira dhaquudhaaf jedhee bunaaf shukkaara kanarra bitatee maatii bira dhaquu karaa deemaa jiru kootatis shanidha bunaaf shukkaara bittee geechuuf deemsa ka jedhan isas hin qabani. Kuulii hawaasa waaqayyoo ka jedhamtoota namoo ilma kan keefaadha nujjeessaa jira isintu asitti qallabaa warri dheengadda ammas jechuun ilma kan keefaadha ka jedhan ishees qabaniituma uma fidani ta'an immoo iddoo godaanaa Qumbii ka jedhamu kanas achumatti hawaasuma Gandagarriitiin irree achuma qote bulaadha. Warreen kana akkanumatti walitti qabaniituma saniin booda isintu nutti qallabaadha bakka shanee isintu qallabee nutti ergaa ilma keecha affaadhaan nujjeessee jedhaniini keechattuu
kuulii hawaasa tana fa'aa ittiin nyaafatanii ilmaan kee fa'aa irratti hojjeese jedhaniini. Sanaan booda hunda isaaniitu lubbuu isaanii galaafata. Jiraataan kun akka itti adda kuuliin to'annaa jala oolanis yoo ibsan. Kuulii hawaasi dubara 5 fi dhiira 2 qabdi. Horsiisee bulaadhaas deemee qonna siinuma qotatu. Manuma ishii keessa jirtu midhaan qotatan kun ka boqqolloo fa'aa dallala facaafatanii jirani. Warreen makalaakaan kun immoo hin jira. Bulchiifni gandaa kunis bireedhattaanaan bulchiisa gandaa kunis hin jira. Dallaa kaabii jala taa'anii ishiin hin agarre boqqolloo kana laallachuudha jetteeti dallaarraan baatee boqqolloo kana yommuu laallattee achi ilaaltee of duuba deebitu isaan achi ala jira. Nu laaltee deebiteeti of duuba jedhaniini. Horeen karraan manatti tollamanii gaafatanii gaafannaan era midhaan laalladhaa isinuu nagarree baree kaabiraan achi midhaan laaleen isin arge maleedhaan isin laalu fi matee akkasiin jaazalartan hin beekne jedhaniini. Sanaan booda biraa deemanii raawwatanii karaa ga'anii itti ol dacha'anii fuudhaniituma deemanii bakka ergasii kunis ittiin galatanii guyyaa 19 wiixata galgala sa'a 2 aadde kuulii nyaantana mataa rukutanii kaawwan immoo garaa keessa faadhaadhaanii qaama isaanii katakataanchuudha bakka. Jiraataan gandagarrii maqaan isaanii sababa rakkoo nageenyaa akka heeramuun feene kaanillee akkas jedhu. Gaaf duraa jalqaba aduu guyyaa roobii torban kaleessaa jechuudha. Mana guuranii nama ganama 7 hin ta'u nama 7 keessaa nama 4 nama 3 gadhiisanii nama 4 kana immoo aduu wajji biree galgala waarii mana baasanii naannoo garrii jedhamutti 3 ajjeesanii tokkollee akkuma waan ajjeesanitti biraa deema isaan ajjeesne jedhanii Tufaayidoo jedhama. Inni garuu bariisaa waraanameetuma bulee reeffuma wajjin kaasan bariisaa ormi kun immoo maqaan isaanii jaartiin kan dubartiidha. Kuulii hawaasa waaqayyoo jedhamti. Tokkollee immoo boruu baqqalaa garbiiti. Tokko gadaana kumbii jedhama. Abbaa maatiiti. Gaddaa magaalaa Olanjiitti awwaalaman. Jiraataan aanaa Boosat Gandagarrii kun ammas haalli gandichaa baay'ee rakkisaadha jedhu. Haalli ganda keessa jiru qaama baay'ee ulfaataadha. Namuu baqateera biyyan jiru. Namuu biyyarra faffaca'eetuma kakuun asuma gara magaalaa Olamtii ol ba'eetuma jiraataa jira. Dhimma kana ilaalchisuudhaan bulchiinsa aanaa Boosatirraa, bulchiinsa godina Shawaa Bahaa, waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi kan federaalaarraa darbees immoo dubbii himaa raayyaa ittisa biyyaarraallee deebii argachuuf yaallus hin milkoofne. Ajajaan waajjira poolisii aanaa Boosat Koomandar Mahammad Suufaa taa'ee gandagarriitti mudate kana ilaalchisuun akka ragaa hin qabne himanii haala aanaa Boosat ammoo akkas jechuun ibsan. Aanaa keessa haalli nageenya baay'ee rakkisaadhaan beekama. Keessattuu Abaawwan kun uummata irratti tarkaanfii adda addaa fudhachaa ture. Eebin ammas karaa asfaaltii guddicha asii gara Jibuutii deemu kana konkolaataa irraa butanii mallaqa gaafachuu, mallaqa kennuu fi taasisuun bal'inaan raawwatamaa jira. Sababa kanaaf qaamni nageenyaa kana keessa jiru baay'eedha. Namoota du'e jedhamu kana ani arginillee hin beekullee akka koolitti waajjira poolisii keessatti illee hin namni biratti illee wanni akkasii kan raawwatanillee jekennaan akka qaama nageenyaatti akka poolisiitti hin agarre. Tarii qaamni gurmaa'eetiin hojii nageenyaa aanaa kana hojjetu iddoo garaagaraa jira. Isaanirraa qulqulleeffachuudhaaf akka yaalletti illee kana ka'een ol jedhamu kan nuuf kennamu argachuu hin dandeenye. Dhimma kanarratti kan gaafatame koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa yakka raawwate jedhame kana ilaalchisuun eeruun isa dhaqqabuu ibse. Kanaafis qorannoo dabalataaf ogeeyyii gara sitti erguuf akka jirullee obbo Badhaasaa Lammee